Shama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni Soofuma Raap hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa qabu jecha kun Soofuma Raapidha. Egaa har'as odeeffannoo YouTube'dhaan wal qabadhee isiniif dhiyaadeera. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu YouTube'n seerota haarawaa bara kana keessa baasuu irratti argama. Akkanumallee hojii irra oolchuu irratti argama. Akkuma beekamu yeroo ammaa kanas watch time fi subscriber kenna baay'ee nurraa hir'isaa jira guyyaa irraa guyyatti. Namoonni baay'een karaa keessaatiin gaafii kanaa fi kan kana fakkaatan baay'ee YouTube'dhaan kan wal qabatu nagaafattanii jirtan. Gaafii keessan irraa ka'uudhaan viidiyoo kana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo kan daawwattan ta'e deebii gahaa argattu jedhee yaada. Kanaaf osoo gara barnoota keenyatti hin cehin dura warroonni YouTube Soofuma Raapidhaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification kana all irra godhuudhaan yeroo hunda viidiyoowwan an gallakkisu mallattoo meeseejiitiin yookaan beeksisaatiin akka isin ga'u gochuu ni dandeessan. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Egaa amma gara barnoota keenyaatti haa ceenu. Akkuma duraan dursee isiniif ibsuu yaaletti bara kana keessa YouTube'n seerota baay'ee jijjiiruu irratti argama. Ammas jijjiiraa jira. Waggaa keessatti YouTube'n al tokko kanaan dura subscriber yookaan akkaawuntiiwwan YouTuberoota baay'ee waggaa keessatti qulqullina isaa eeguudhaaf jecha waggaa keessatti al tokko ta'aa ture yookaan qulqulleessuu turuu isaa ni beekama. Amma immoo yeroo dhiyoo keessa odeeffannoon nu gahaa jira waggaa keessatti al lama qulqulleessuu irratti akka argamudha kan nu gahaa jiru. Akkuma yaadattan kanaan dura ji'oota 5 darban keessatti akkuma ammaa kana subscriberaa fi watch time baay'ee nurraa hir'isuu isaa ni yaadattu. Ammas seera kana yeroo lammaffaadhaaf itti fayyadamuudhaan subscriberaa fi watch time keenya nurraa hir'isuu irratti argama. Kuni maaf ta'e? Akkamitti kan jedhu gaafii kanaaf deebii kan ta'u viidiyoo kana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa gaafiiwwan lamaadha kan as keessatti ka'uu qabu. Tokkoffaa YouTube'n subscriber maaf hir'isa isa jedhudha. Inni lammaffaa immoo subscriber channel keenyarraa YouTube'n sababa maaliitiin hir'isa isa jedhudha. Sababni kanneen lamaan yoo beekne sababa subscriber keenyaa fi watch time keenya nurraa hir'atuun ifaan ifatti beekuu ni dandeenya. Akkuma yaadattan yeroo dhiyoo keessatti YouTube'n meeseejii kana gannuu lakkisee jira. Nama hunda irratti iyyuu gahee jira jedheen yaada akka kootti jechaadha. Kunis maal jedha? Over the next few days you may see a noticeable decrease in your subscriber counts as we remove spam or closed jedha jechaadha. Kana hunda keessan irrayyuu meeseejiin kun akka ka'e naan abdadha. Kana jechuun maalidha isiniif fakkaate? Guyyoota xiqqoo dhufan keessatti subscriber keessa waan hir'atuuf YouTube'n warroota spam ta'anii fi akkanumallee akkaawuntiiwwan isaanii cufaman subscriber kanneen channel keessan irraa hir'isuu irratti argama yookaan ni hir'isa guyyoota dhufan keessatti. Akkuma isiniif ibsuudhaaf yaaletti guyyoota dhufan muraasa keessatti subscriberaa fi watch time keenya nurraa hir'isuu irratti argama. Sababas asirra kaa'eera. Spam subscriberii fi closed accounts sababa kanneen lamaaniin kan nurraa hir'isuu irratti argamu jechaadha. Kana hundi keenya iyyuu beekuu qabna. Meeseejii kanas hunda keessan bira gahee jira jedhee yaada. Inni kun kan na bira gaheedha kan isiniif qabadhee dhiyaadhe. Mee YouTube'n maaliif subscriber nurraa hir'isa? Akkanumallee watch time nurraa hir'isa isa jedhu seera isaatti haaseenu. Egaa golli amma YouTube keessatti help center keessatti argannu akkuma amma argatan check your subscriber count isa jedhudha. Kana jechuun subscriber keessan baay'ina isaa check bakka itti gootanidha jechaadha. Kanaafiyyuu daka kana yoo gabbuutanii argitanii jiraattan isinitti mul'ata jedhee yaada dhaggeeffattoota kan koo removing closed account spam subscribers sababa akkaawuntiiwwan cufamanii fi spam subscriber warnoodi jedhama maal irratti kan hundaa'anidha kan jedhu asirratti ibsa gabaabaa YouTube'n kaa'ee jira. Closed accounts karaa lamaani kan YouTube'n subscriber keenyaa fi watch time keenya nurraa hir'isu. Tokkoffaa closed account kan jedhamanidha. Closed account jechuun akkaawuntoota namoonni yeroodhaaf bananii yeroo booda immoo cufan yoo kan ta'u ta'e YouTube'n subscriber nama sanii yookaan watch time nama sanii nurraa hir'isa. Tokko lammaffaa YouTube'n mataa isaatiin akkaawuntiiwwan baay'ee cufa. Keessattuu YouTube irratti yeroo baay'ee maximum jedhamee kan kaayamu akkaawuntiiwwan 4,000 hamma 5,000 guyyaa keessatti YouTube'n ni cufa jedhamee tilmaamni ni kaayama. Kana jechuun YouTuberoota kanneen keessa yookaan akkaawuntiiwwan kanneen keessa inni tokko yookaan muraasni yoo kan quunnaman ta'e egaa subscriber nama saniitii fi
watch time namoota sanii nurraa hir'ata jechaadha. Karaan inni tokkoffaan isa kanaadha. Closed account kan jedhamu. Closed account karaa lamaadha akkuma isinitti hime. Tokkoffaa kan namoonni yeroodhaaf akkaawuntii haaraa bananii yeroo booda immoo akkaawuntii san cufanidha. Tokko. Lammaffaa immoo YouTube mataa isaanii seera isaan nama darbe yookaan poolisii isaanii nama darbe poolisii isaanii waan darbeef jecha YouTubein akkaawuntii namoota sanii ni cufa. Karaa kana lamaaniin namoonni subscriber yookaan akkaawuntiin isaanii cufame subscriber isaanii nurraa ka'a saatiin sunis YouTube channel keenya irraa nu ka'a jechaadha. Lammaffaan spam subscriber warroota jedhanidha. Spam subscriber warroonni jedhaman warroota akkamsiitan? Warroota karaa seera alaatiin akkaawuntii banatan. Karaa seera qabeessa hin ta'in akkaawuntii banatanii itti fayyadaman. Fakkeenya isinii haa kaasu. Namoonni baay'een karaa seera alaatiin jecha amma afaan Ingiliffaatiin an dha'uun barbaanne yookaan maatii waliif taana jedhamee social media baay'ee irratti adeemsifama. Warroonni akkanaa kanarratti yeroo baay'ee YouTubein faana bu'uudhaan spam subscribers godha. Kana jechuun namoonni kunneen spam subscriber warroonni ta'an kunniin YouTubein saatii isaan nuuraan subscriber isaanii nurraa hir'isa. Waggaa keessatti al tokko kan ture amma waggaa keessatti al lama ni hir'isa jechaadha. Yeroo check godhu warroota akkanaa kanneen spam subscriber warra ta'an kunniin ni hir'isa. Karaa lammaffaa namoonni baay'een yoo beektan ta'e warroonni keessatti iyyuu akkanuma playlist groupii irratti playlistiidhaan hojjetan ni beektan jedhee yaada. Bilbila tokkoon akkaawuntii 10 namni tokko ni bana. Akkaawuntii 10 waliif taana akkaawuntii 10 maatii naaf ta'ii waliin jedhu. Kana jechuun YouTubein akkaawuntii tokko akkaawuntii 10 namni tokko bilbila tokko yoo kan banu ta'e bilbila 10 saniin namoonni sunniin lamaan bilbila 10 akkaawuntii 10 yoo waliif kan maatii kan tahan ta'e YouTubein namoota kanneen ni beeka jechaadha. Akkamitti yeroo kana erga beekee booda spam subscriber godha. Kanaaf iyyuu namoonni kunniin watch time isaan wal ilaalan akkanumallee akkaawuntiiwwan isaan subscribe waliif godhan ni hir'ata jechaadha. Karaa kanaan YouTubein yeroo baay'ee karaa kanneen lamaaniin ni hir'isa jechaadha. Subscriber keenyas watch time keenyas. Karaa kanneen lamaan seera YouTubein kaa'edha. Akkuma asirratti argartan kana karaa kanneen lamaaniin YouTubein nurraa subscriber kaasuu irratti argama. Namoonni baay'een kanaa keessaatiin guyyaa keessatti subscriber 10 nurraa irratti ana guyyaa tokko keessatti subscriber 30 nurraa irrateera. Kanaan dura qabu ture guyyaa 3 darban keessatti. Kanarraa ka'uudhaan kan viidiyoo kanallee isiniif hojjechuudhaaf ka'ee feedback baay'ee YouTube wajjin walii ergee waanan deebii argadheef akkanumallee meeseejiin kunillee waan nu ga'eef seerri isaanillee keessa seenee waanan hubadheef jechaadha. Kanaaf YouTube seerota kanneen yeroo ammaa kanarratti baay'ee cimsaa nutti cimsaa baay'ee keessatti ijoollee yeroo haarawaaf YouTube eegalartan baay'ee cimaa jira. Garuu abdii kutachuun qabdan hojiin isin hojjetan qulqullinaan ta'uu qabu. Recommend wanni isin godhuu barbaadu warroota haarawaa YouTube jalqabdan akkanumaan dura kanaan dura hojjechaa turtanis. Recommend wanni isin godhu tokko jira. Tokkoffaa akkaataa hojii keessanii sirreessaadha. Kana jechuun maalidha? Yeroo baay'ee maatii naaf ta'ii maataaf siif ta'a. Akkaawuntii baay'eedhaan 10, 15, 20 warroonni jedhanii akkaawuntii akkasii hojjetan jiran. Kunniin maal ta'an jechaadha ammaan booda nurraa ni ka'u, ni hir'atu. Ifaajiin keenyas yookaan wanti nu hojjechaa ture sunis ni hir'ata jechaadha. Kana gochuurraa of qusachuudha. Karaa seera ta'een hojjechuudha. Kana jechuun sistema adda addaatti fayyadamtanii hojjechuu ni dandeessan. Lammaffaa gorsa ijoollee guruupii irratti hojjettaniif isiniif kenna. Ijoolleen guruupii irratti hojjettan yeroo hundayyuu sa'aatii dheeraa laaluudhaaf yaalaadha. Akkaawuntii tokkoon sa'aatii dheeraa waliif laalaadha. YouTube maximum daqiiqaa 3 ol nama laaleedha kan sa'aatii lakkaa'uuf. Daqiiqaa 3 ol naqalaan. Garuu isin sa'aatii baay'ee ilaaluudhaaf yaala. Chaansii qabdu waan ta'eef. Kanaafiyyuu karaa kanaan yoo hojjettan baay'ee ni honnettu. Garuu wanti kun yeroodhaaf check godhee ni geessaa isinirraa hir'achuun keessan abdii sun kutachiisuun qabu. Ni hir'ata nurraas hir'ataa jira. Kanaafiyyuu abdii kutachuu hin qabdani. Warroonni gaafii na gaafattan kana fakkaata. Gorsi kan koos kanaadha. Haala kanaan fayyadamaadha. Akkaawuntii keessan akkaawuntii sirrii itti fayyadamaadha. Akkaawuntii seera qabeessa ta'e. Akkanumallee namoonni isin waliif maatii taatanis nama seera qabeessa ta'uu isaa dursa hubachuun isin barbaachisa. Kana yoo hin ta'in dhiibbaan guddaan isin irra ga'a jechaadha. Chaanaalii keessan irra guddachuudhaaf carraa hin qabu tahaa jechuudha. Kanaaf asirraa waan gaarii argattan jedhee yaada dhaggeeffattoota gaggoo. Egaa chaanaalii bareedaa fi miidhagaa barnoota ciccimoo teekinooloojiidhaan wal qabatan isin qabatee dhiyaatu kana yeroo hundayyuu subscribe gochuun dagateedha.
akkanumallee mallattoo notification all irra godhaatii yeroo hunda viidiyoowwan an gallakkisu akkasiin gochuu dandeessan. Akkanumallee barnoota miidhagaa ammaa kana kan amma YouTube'dhaan wal qabate yeroo ammaa kana yeroo odeeffannoo haarawaa ta'e kana namoota beektaniif nam hundaaf share gochuudhaan gahan kun dirqama namummaa keessaniiti. Horaa bulaa.